Hayyee kabajamtoota daawwattoota Heraawun Stuudiyoo torbaan darbee gaafilee garaagaraa isin biraan geenye turre. Sanniin keessaa waa'ee goota keenya Leenjisoo Diigaatii fi waa'ee hayyuu keenya Dr. Hayilee Fidaa isin gaafanne. Dr. Hayilee Fidaa, Atileet Hayilee Fidaa jennee isin gaafanne. Goota keenya Leenjisoo Diigaa immoo bara kam keessa magaalaa Finfinnee hooggane yookaan bulche jennee isin gaafanne. Atileet Hayilee Fidaa beektaa? Beekaa. Dhaga'ee malee hin beekullee dhaga'ee. Atileet Hayilee Fidaa yeroo jalqabaatiif Olompikii kam irratti dorgome? Filannoo qabaa. A. Olompikii Riyoo. B. Olompikii London. Olompikii Riyoo. Riyoodha. Olompikii Riyoo. Meeqaffaa ba'e? Dhiifama iddoo san hin qoran. Meetira meeqaan dorgome? Ani maal gochuuf fiigicha laala? Hayilee Fidaa jechuun hayyuu goota biyyi teenya qabdu keessaa isa tokko ture. Akkasumas yuunivarsiitii biyya Faransaay keessatti argamu nama barsiisaa turedha. Hayilee Fidaa qubeelee afaan Oromoo har'a itti fayyadamnu hayyoota nuuf qopheessan keessaa isa tokko ture. Hayyoota kanneen kan seenaan hin daganne, kan dagatamullee hin dandeenye jiru. Isaan keessaas kan akka Sheek Bakrii Saaphaaloo, kan akka Onesmus Nasiib yookaan Abbaa Gammachiis, kan akka Asteer Gannoo fi Dr. Muhammad Rashaad Abdullee kanneen turan. Leenjisoo Diigaa bara kam keessa magaalaa Finfinnee bulche? 1934. 1999. Osoo amaariin turre ta'uu mala kaasaa. Kumaan qabu. Leenjisoo Diigaa bulchaa yookiin kantiibaa osoo hin taane ajajaa yookiin koomaandara waraanaa ture. Kana qofaa miti Leenjisoo Diigaa bara 1880 kaasee haga bara 1887tti sirna nafxii wajjiin nama waraana waggaa 8 geggeessaa turedha. Leenjisoo Diigaa jechuun koomaandara lolaati. Goota Arsii fi uummanni Oromoo qabu keessaa isa tokko. Leenjisoo Diigaa kantiibaa magaalaa Finfinnee hin turre. Egaa gaafileen kunniin kan torban darbee ture. Har'aaf gaafilee barsiisaa isin bashannansiisan kan biroo qabanii waan isiniif dhiyaanneef kara gaafiitti. Killee sadii qabda. Tokko cabsitee, tokko bilcheessitee, tokko nyaata. Killee meeqa siyaaf? Killee sadii qabaa tokko cabsee tokko bilcheessee tokko nyaadha. Homaan qabu ka. Homaan qabdu? Killee sadii qabaa tokkoon bilcheesse. Tokkoon cabsa. Tokkoon nyaadha. Tokko cabsitee, tokko bilcheessitee, tokko nyaata. Sadii qabaa tokkoon bilcheesse. Tokkoon cabsa tokkoon nyaadha. Maalumaaf horii. Tokko cabsee tokko bilcheessee takka tafawoo. Tokkoon cabsitee tokkoon bilcheessite. Killeen homaatu nafne. Hoomuu nafan ka tokko bilcheesse tokko cabse tokko nyaadha hoomuu nafan. Killeen sadiinu hojiirra oolte. Kabilchaatti samtu naafe. Kabilcheesse nyaadhee tokko qofatu hafee jira. Kabilcheesse nyaadhee tuuniin cabdee takka hin hafte. Homaan qabu takka ni cabsite isinillee wajjin haala taate takka ni bilchaatte isin bilchaatte takka immoo ni nyaadde wanti naaf hin jiru hojiirra oolee. Meeqa siyaaf? Lamumaatu naaf. Takka cabsee isin cabseesan deebisee hin bilcheessa isin bilcheessesan kan nyaadha. Burtukaana torban lafa jira. Burtukaana torban lafa jira. Burtukaana sadii fudhattee burtukaana meeqa qabda? Burtukaana torban lafa jira. Sadii fudhatte meeqa qabda? Afur qabda. Akkamitti? Sadii fudhe gaa. Sadii fudhe? Afurtu si hafa jecha. Sadii fudhattan meeqa qabdan? Sadii lafaa hafachuudha. Afurtu lafatti hafa. Afur qabda. Sadii nyaadhee waan jiru sadii fudhee nyaachaa fudhee sanii bu'aan nyaadheefu kan lafatti naaf firee afur ta'a jechuudha. Firee afur ta'a. Gaafiin si galtee garuu? Miti boo. Torban lafa jira sadii yoo fudhe afur qaba gaa. Afur qabda. Afur qabda jecha. Akkamitti? Sadii irraa fudhadhee torbatu lafa jira. Torba hir'isuu sadii afur ta'a waan ta'u. Gaafichi isinii galee garuu? Miti boo. Durumaa hoo kiyyaa sun.
Burtukaana torban lafa jira. Sadii yoo fudhatte meeqa qabda? Maaliifin qabadharee kana maati duraa eega lafa jiraata. Torba keessa sadii yoon fudhadhu afur tafa. Meeqa qabda? Afura kan qaba. Afur qabda. Burtukaana torban lafa jira. Burtukaana sadii yoo fudhatte burtukaana afur ta'a. Miti boo. Burtukaana torban lafa jira. Hayyee. Sadii yoo fudhatte meeqa qabda? Sadi. Sadi fudhadheera. Hin fidne bar burtukaanni jiru garuu sadi qaba. Eega jette. Mixii takka gamoo dheeraa gubbaa. Eessi. Hogguu kuftee maalisitti dafee caba? Miila isheeti. Miila isheeti. Hin mul'atu. Hin mul'atu. Mixii achiyyuu boo kuftee kufuun siitu. Maaltu jabaaree qilleensa fudhata amma lafa hin bu'u. Timmo. Duuda isiiti. Akkamitti? Wanni sun fagoo jiru achirraa yeroo gadi kuftu akkanatti yoo gadi kuftu taate. Dugda isitti dafee lafa gahe jecha? Dugdi isii dafee lafa gahu. Qilleensa irratti haftee yoo akkamii qilleensa ma fudhata? Akkamitti? Akkamitti gajeeru fooqii dheeraa waan ta'eef sarraa waan darbamteef qilleensa irratti haftee jechuu barbaadetti. Ayyee. Ayyee. Hin kuftu. Hin kuftu isiinu. Mixii yeroo lafa dhooftu nu mul'attu waan ta'eef wanni isiin qaama isii keessaa wanni cabullee arguu hin dandeettu miidhama isillee arguu hin dandeessu. Dugda isiiti. Wayii nama taate. Homaan taatu gaa mixiin bakka feete qilleensi fedhe yoo fudhattee lafa buutu waan akka hin taatu. Maalisitti dafee cabu? Hamilee. Hamilee sitti ta'u. Baalaansii kiilollee hin qabdu yoo lafa buutu illee achumatti jiraatti. Amri rabbiitiin jiraatti rabbitu muduraa uume. Mitiin amri rabbiitu nu yooma akkatti amma fakkeenyaaf konkolaataan osoo irra baayi hin macalaati jedhamaami. Rabbiin quduraatti godheetiin yooma irra deebituyyuu ni jiraachisa rabbiin akka ilma namaati miti akka bineeldota kaanii miti. Kanaafuu homaan taatu carraa jiraachuu ni qabdi jedheetiin abdadha. Keeniyaa jennee Joomoo Keeniyaa ta'ee jenne Itoophiyaa jennee maal jennu? Itoophiyaa jennee Itoophiyaa jennee moo? Keeniyaa jennee Joomoo Keeniyaa ta'uu jennee Itoophiyaa jennee gaafiin salphaa fakkaata malee xiqqoo baay'ee seenaa of duuba nama deebisa. Naan galle garuu. Itoophiyaa jennee Itoophiyaanota. Itoophiyaa jennee Itoophiyaa jarri jala sadi kaa'amu. Itoophiyaa jennee maal jenna? Jibuutii. Jibuuti jenna? Jowaar jenna. Warroota duraan Keeniyaa yaamsan fa'aa agarsiisaa Joomoo Keeniyaa ta'an akka Jamaal Abdulnaasir fa'aa garuu Itoophiyaa jennee isaan waamuu hin dandeenyu. Keeniyaa jennee Joomoo Keeniyaa ta'ee jenne Itoophiyaa jennee maal jennu? Abiyaata jenna. Abiyaata jenna. Dhakaa gurraacha bishaan diimaa keessa cubnee yoo baafne maal ta'a? Dhakamu gurraacha ta'a. Sanuma maan ta'u. Dhakaa gurraachuma ta'a. Lamaan waan hin jirre jechitanirra. Akkam hin jirre? Bishaan gurraachis dhakaan diimaanis hin jiru. Gurraachaaf diimaa ta'a. Gurraachuma diimaa ta'a. Hin calalaqa. Hin calalaqa. Bishaan diimaan hin jira. Hin jiru. Jaarraa Abbaa Gadaa pirezidaantii biyya kamii ture? Oromoo. Pirezidaantii Oromoo ture? Bara meeqa keessa? Baran beeku Oromoo. Haa hin beeku. Pirezidaantii biyya kamiiti? Oromiyaa. Pirezidaantii Jaarraan Abbaa Gadaa. Pirezidaantii biyya kamiiti? Jaarraan Abbaa Gadaa pirezidaantii biyya keenyaa ture. Biyya kee? Biyya Itoophiyaa. Bara kam keessa bulchaa ture? Bara kudha beeku. Bara 1964 keessa bulchaa ture. 1964 keessa? Pirezidaantii biyya Itoophiyaa. Itoophiyaati. Bara kam keessa bulchaa ture? Bara yaada. Ka Oromiyaa? Oromiyaa ture. Bara kam keessa? Bara 1983. Oromiyaa. Oromiyaa. Bara kam keessa? Bara yaada 1960. Jaarraa Abbaa Gadaa
Arra pirezidaantiiti. Goota. Goota uummata Oromooti. Pirezidaantii jechuu hin dandeenye wanni irraa saalfannu jiru hayyuu cimaa Oromoon qabdu. Qabsaa uummata Oromootiif bakka bu'ee dhala mirga namaatiif qabsaa ture. Gaafii mammaaksaati gaafiin kun. Abbaan daadhii dhugeef. Abbaan daadhii dhugeeti ilmi afaan urgaa. Abbaan daadhii dhugeef ilmi mi'aawu jedhani. Ilmi mi'aawu. Abbaan daadhii dhugeef. Ilmi afaan hin urgaa'u. Jaarraa meeqaffaa keessa jira? Amma. Jaarraa. Jaarraa. Waggaadha. Jaarraa meeqaffaa keessa jira? Ji'a moo guyyaadha? Guyyaan irra 5. Ani guyyaa ji'a lakkaa'een beeku. Jaarraa lakkaa'een beeku dhiifamaa wajjin hin beeku anamma jaarraa meeqaffaa keessa. Jaarraa keessa jiru hin beektu? Beeku. Egaa kabajamtoota daawwattoota Hiraanuu Stuudiyoo gaafileen keenya kanaa gammaa itti bohaaraa itti bashannanaa turtanidha. Gaafileen torbaan kanaaf isiniif qopheessine kaa gammaatti daawwattan fakkaata. Torbaan gaafilee biraatiin haga walitti deebinuuf torbaan gaarii isiniif haa ta'u. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Torban gaarii Hiraanuu Stuudiyoo.